Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi kabajamtoota Kush 5 Show Studio hundi keessanuu baga nagaa taatanii harka fuunee ashama akkam jirtan nagaa keessanii warreen daawwattoota Kush 5 Show Studio taatan hundi keessanuyyuu turtii baatii hedduu booda walitti deebinee jirra. Baga nagaa nu eedanis hin jecha waan haaraa qabannee dhufnee jirra. Har'a galata isinii galchuudhaaf ka dhufe tokkoffaa namni namaaf galata hin galchine rabbiif yookiin waaqa isa uumaafis galata hin galchuu jedhanii. Kanaaf daawwattoota keenya walumaa galatti jechuudha subscribe 100 gallee jirra. Kun isin nu jajjabeessitanii nu bira dhaabbattanii yoo waan gaarii hojjannellee koomentii nu barreessitanii yoo badaa hojjannes koomentiidhaan nu sirreessaa bakka kanaan nu ga'uu keessaniif galata guddaa qabdanii. Ammas immoo hojii bareedaa akka qabannee dhufnuu fi surprise qabdu jechuudha. Yeroo dhiyootti kabajaa 100 geennee fi award illee waan dhufuuf achuma irratti immoo eenyutu akka hirmaatu fi eenyu achirratti akka argitan san immoo surprise ta'a. Subscribe gochaa nu eegaa isin jenna. Asumaan karaa TikTok keenyallee dhayitaniitiin follow gochuun dagatina. Karaa page illee page Facebook keenyaa jechuudha. Innis Kush 5 Show Studio dha. Karaa TikTok immoo damma jaalalaati ni argattu jechuudha. Kanaaf galatoomaa isinin jedha. Oduu isinitti baay'isuu hin barbaadu. Hanga har'aa tana waggaa biyyaans waggaa 4 akkana wajjin turree jirra. Anis hojii gidduudhaan dhaabee ture. Turtii waggaa 4 fi wayiiti. Hanga sanitti jechuudha daawwattoota 100 fi wayi horannee jirra waan ta'eef. Kanaaf galatooma ulfaadhaa isinin jecha amma yeroo dhiyootti immoo waan haaraa qabadhee dhufa. Surprise booda jechuudha waan haaraa qabadhee dhufa. Diraamaa, koomeedii fi waan nama gammachiisan waa baay'ee hojjechaa hin jiralleedha. Karaa fuula keessaniitti immoo qabee inshallah yeroo dhiyootti ni dhufaani. Kanaaf isin immoo subscribe gochuudhaan nu bira dhaabbachaa isinin jecha sumarratti jechuudha namoonni channel kanarratti dadhaban haadha mana kiyyaa qaalee Fooziyaa fi ana jechuudha wajjin ifaanyee bakka kana geenye kophaa kiyyaa miti. Sanbira tarree immoo isinis harka keessaa qabdanii jechuudha nu daawwachuudhaan subscribe gochuun koomentii barreessuun yaada garaagaraa nu dabarsuudhaan akkasumatti hiriyoottan koo wajjin yeroo dheeraa turre biyya Yaman magaalaa sanaa jiraatanii fi biyyoota garaagaraatirraa immoo jabaadhu jettaniitiin warri na jabeessaa turtan hundi keessanuyyuu galata qabdanii. Ammatti immoo yeroo dhiyootti waan gaarii qabadhee akka dhufu immoo abdiin qabaa isinis immoo na jabeessaa isiniin jecha yeroo surprise dhaan aga walitti deemuutti nagaa naa turaa isiniin jedha isin jaaladha isin kabajaa bakkuma jirtanitti nagaa rabbi keessa jiraadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa naaf ta'a isiniin jedha galatooma turtii gaarii. Eegduu safuuma sanyii warqituudha asirratti ayyaana ati sayyaantuudha jaalala lagnaa natti heerumsiin fuudha sirbi